Wajirri Oromo Bolton Community wajjin saballoodha gara fuulduratti amma kichuudha dhugaan isiniin jedha wajirri kun Oromo Bolton jirtu qofaaf akka hojjenne namni rakkate kamiyyuu akkuma nu kana dura wajirolee garaagaraa fi community garaagaraa bira deemnee itti gargaaramaa turre deemee abbaan rakkate dhufee community Oromo kana biratti gargaaramu mirga qabaa jechuudha nama rakkate hundumaa gargaaruuf qophiidha community kun kanattaan Sudaanis itti dabala ittaanaan durataa community jaalliidoon haasaa gabaabaa nu godhu galatooma gabaabin numaan gabaabseesanii haasaa akka nam tokkootan gammachuu guddoo qaba isanillee yoo ana akkasum gammaddan na fakkaatanii nuyini arra Bolton Oromo community enne saayinii diid kan kennee arrummati kenna saayinii tan argee harga argee kan dhagayinillee odeeffatee office kana dhufe tajaajilamu garte argachuu qarqaarsa argachuu guddoorraa gammachuu qaba waan tokko atini arrum dhalchitee arrum miilan deemsiftee arrum guddistee arrum haramaa bobbaasuu hin dandeettu suutan deemti wanni cufti yoo arra member community ni office kana diqaalee taate borguddachuu hin danda'a kan akkas abdisuu qabaachuu maltanii office kun kabbanamee namni knowledge amuma sihum namni knowledge hin danda'u yoo ati jissite jige yoo ati ol qabdee jabeessite jabaate kan akkas beekuu maltanii tan lammeessitooni office banamee member community tan callaaf hin banamne community member Bolton Oromo community callaaf hin banamne Oromo hundaaf baname kana gartee UK kee jechuudhaaf baname Oromoon hundinuu akkisiin gartee qoodirra fudhattu Oromoo hunda yoo inni dhib qabaatu office kun akka inni qarqaaru abdii sun wanni akkasii sun isa keessa calaqqisuu malte management committee yu keessa calaqqisuu malte ummati arra Oromo community tana inariirre alta taa'u sunilleen Oromo warri sun alta taa'u jira armatti register hin taane tanitti nakkamaatiin fudhatira nu obboleeyyan nu sabtok nu dhiigtok Oromo wal qarqaaruudhaan gaddi isaaniitiif gartee gammachuu isaanii irraa qoodu fudhachuudhaan waan amtu walirra haasa'u dhiisuudhaan yoo waan amtu walirra haasa'u haani waan amtu alsirra dhaga'u haati waan amtu narra dhageetti namummaan akkasuulleen si gadhuufuu hin danda'u wanni dansaan sammuu tante keessa calaqqisuu malte kan akkas beekuu malanii gabaabsetti duwwaan cukukkutee irra isanii haasaa kan agartee constitutionin tenta akreef wabdiin tuqe bira deema aadan gartee nuyi gartee community tanaan bulchi waan nurra tuttu anne jira kan nurra barreeffanne jirkeessenne ammoo wamti qodob calla gartee irra tuttuqeessanitti ma seeri community teenna wanni nurra barreeffanne gartee kan nu barreeffanne kan community tana agisiin gartee jaarma gartee takkummaa ta gartee jabeenna ta developmentii ta misooma ta akkasii sun akkisiin taatu ol qabannee akka gartee walii jechuudha jaarma akkasii akkisiin taatu jaarmayi teentuun jaarma gartee gammachuuf gadda waan galeeyyuu qoodu gartee qarqaarsa namichi nam community tan kee jiru gartee qarqaartu bireejjinee gammachuuf gaddalle daana yoo jenna akkasii nam community tan keessa hin jirre hin gargaaramuu hin jennu duraanillee gaaf community qabnellee namummaa community tan keessa hin jirrelleen gammachuuf gad walirruma fudhachuu jiru ammas waan seer keessatti nu barreeffanne jiru aadaa waan akka aadaa habarnoota hagartee waltayii kalcha aadaa agarsiisan kan cufurra akkisiin qootu organization adda harum ke jirgate khaaka refugee khaaka garte councilor khaaka police khaaka red cross kan chuf wal khane wali
akka hojjannu informationii walitti dabarsine waan barreeffanne omdii qotok callarrarsanii tuqe sunni gartee namni seer sun keessa dippilii seenatti barachuu barbaade seerii guddaa akree abdiin jedhachu gubbaa jirtiin gaafata nam gaafatanii jira nam sunirra argatetti afaan oromoo leniin jijjiiramee barreeffamee jira argachuu hin danda'a. Community tendu community waan kan cufa jaarate ta waan kan cufa jecha organization addaaddaati wal dubbinu yoo jennu dhaabii addaaddaa tagartee nam qarqaartulle nam kee jiraachuu dandeetti dhaab sunillee cufu gartee wal dubbifnetti akkaataa gartee qarqaarsiraa argata fakkeenyaaf Ofisi guyyo bana makrefu en musani knowledge ofisi base fela jiatti base rabasani jira yo base tan guyyuma waqa kan chugatte mamba ko community tanan gafannalle January gafannalle ne full duraf mutakasi suba dandeeti ammo iyanno te bak suba galchinya gatte fandile argan full duraf ya da kasile inqamna tunarmaana gana ta ofisaati tajaarma keenyatti akka takka taa'amne irratti tuqee jira tunarmaana gana. Taan ammoo nun lafta kakee qubanna lafta kakee ka qubanna michi community kan keessatti galmaa'ee hin jirreef ka community kan keessa galmaa'ee jirullee waan hedduu kanamitti wal qarqaaree waliin socho'uu jiraachuu danda'a. Durallee walum qarqaaruu jiru nam community kan keessa hin jirre walum qarqaarra walumaan jiraachuu jirra ammumallee akkasuma jijjiiramii dhibiin dhibiin hin jiru namni community tan keessa hin jirre gargaaramu wanni jara dhibiin hin jirtu inum gargaaramu namni community tan keessa hin jirre waan dandeenyu illee nu gargaara nullee hin gargaara waan gartee dandeenyu wal gargaaraa jechuudha waan hedduu jira gartee ummati keenyaan keessatti oromoo gartee namni gartee firra rafee taa'u jira ummati community dhibiyooti gartee ijoollee fi football kilabii keenya kanneen waan hedduu barsiisanii running kilabii jira deebtee abbaa wa barsiifata ijoollee abbaa wa barsiifata namni wa deemee wa barsiifata namni mana si buuratti ilmaan tattaqoo football kilabii keenya qabsiin hin jiru running kilabii keenya qabsiin hin jiru si gul deemetti akka gartee biqiltuu kunuunsan kaan kunuunsee sadarkaa dhibiin dhaqqabsiifata. Waan akkana kan cufgattee yaada walirra fudhannee fulaatiin deemtee galmooftuu jiru fulaa akkana kan cufaat deemtee galmooftee foom guuttee ijoollee tantee football club hedduu jira fuula sucuu geessite running club geessite private school jira private school yoo warri school khaan mootummaa khaan gar geessite yoo itti ilmaan tanteetillee madrasa geessite gar cufaan ol qabdee akkan jette generationiin ol guddatu waan dansaa argaa in guddata nam dhibba keessaa akki 95 saksiisuu danda'a waan sun irratti bu'aa argachuu danda'a. Yoo akki 95 bu'aa dhabeellee akki 5 bu'aa argachuu danda'a. Akkuma hojjetteen argachuu hin dandeettu. Ummati amma footballii taphatu running kee ciisu cufti namni man warraati kun hin jiru kileef duude warri kun cufti. Warri doctor maadhaan kun cufti hin barate private fi school mootummaa wata barate warri isaanitti hin kaaree jirrattochi itti jajjabeesse push toche ol fuudhu. Kan cufamaan nam waan kan daandii si hin beennallee irra push tochine wal qarqaara. Waliin ejjitu wal jabeessine harka wal qabate. Agasii ayyaayyuu keessa ba'e galatooma. Kanattaan sudaan barreessaan koominiitiidhaaf Faayisaan bu'aa ba'ii koominiitiin kun keessa dabartee ijaaramte gabaabnaan lafa nuu kaa'a. Kabajamtoota keenya waamicha keenya kabajatanii guyyaa irraa yoo argamu keessanii duraan dursinee galata guddaa isiniif galchina. Dhugaa dubbachuudhaaf waayilloon kiyyallee baay'ee dubbataniiru waan baay'ee waan isaanii adda ta'een dubbata jechuun miti. Haa ta'uti waan tokko tokko firii har'a gartee dhandhamaa jirru kana guyyaa tokko waan argamee miti yeroo dheeraa haga waggaa tokko jala nutti fudhate jechaadha waan kana agartee irra qaqqabuudhaafi dhugaa dubbachuudhaafi Oromoonni silaa kaleellee yaadaan adda adda taanee wal mormaa turree agartee
wal mormuun hamaa fi miti guddinumaa fi nuuf galan hunda keenyaafu wal mormaa turre akkuma agartanii wanti kun waamichi kun akka waamicha keessaniit dhimmi kun akkuma dhimma keessaniit oromummaa caalchiftanii asitti nu argamuu keessaniif garee hundaarraayyuu gammachuu guddaan dhaga'ama kanuma tokkotti. Akkuma sababni ani waan kana agartee seenaa waggaa haga koominitii kana hawaasa Oromoo kana ijaaruudhaaf nutti fudhate gara waggaa tokkootti eegalumarraa ture waanan keessa tureef tokko jennee gaafa eegalamu Maammadi kun nu bira jira mana Maammaditti na fakkaata wanti kun ka eegale waliin illee turre karaa jidduu irratti walirraa hafnu malee agartanii sadarkaalee adda addaa keessa turre jechaadha. Yeroo adda addaatti bakka adda addaatti teessuma godhachaa turre wal mari'achaa turre bakka wal deeggarruutti wal deeggarree bakka yaadni keenya waliin fudhannetti illee wal mormine kana jechaan quunnamtiin keenya akka sabummaatti qabnu hafe jechaa miti dhugaara namni karaa adda addaa qabaachuu ni mala karaatti fakkaate hordofuu ni danda'a garuu waan guddaa walitti qabna hidhaa guddaa walitti qabna sun immoo oromummaan fakkaata maaliif hiree tokko qabna saba tokko afaan tokko dubbannaa eessumattuu walirraa hafuullee hin dandeenyu kanaaf egaa yeroo gara qabxii guddaatti isinii dhufu waan kun ka eegalame gara xumura bara 2013 ture akkuma tasaatti eegale sababni wanti kun itti eegaluu danda'eef inni guddaan haala hawaasti keenyatti argamudha. Hawaasti keenya haala bittinnaawaa ta'een jira haala faffaca'ee jirra kun waan haalamuu miti sadarkaa rakkoo hawaasummaa keenyallee hiikkachuu dadhabuurraa agartee waajjira halagaa namni halagaa dura dhaabbannee gargaarsatti barbaannurra keenya jechaadha. Beekani qabna wanti nurraa irratti hin jiru eenyumaa walitti akka saba tokkootti waa hunda ni qabna rakkoon nuti qabnu inni guddaan harca'uu keenya beekumsa keenya haala gurmaa'aa ta'een agartee itti fayyadamuu dadhabuu keenyatu sadarkaa kanaan nu ga'e jechaadha. Tattaaffii nagammaa godhamaa tures akka wanti kana milkeessinu karaa deemuu harcaanee deemuudha walumatti dhufnee ijaaramnee namni yaada faca'een deemuu nama yaada gurmaa'een deemuutu waa irra qaqqabuu danda'a jedhurraayyuu waan kana wanti kun itti yaadame jechaadha. Yeroo waan kun ta'u keessatti gufuuleen illee baay'eetu ta'e jecha gufuuleen illee jechuu dadhabnugaa waan mormuma hawaasa keenya keessatti ture jechaadha. Yeroo waan kana goonu ni ture inni guddaan agartee akkamitti ijaaramuu namni irratti waliif gala kun gaaffii hin qabu rakkoo nuti qabnu akka hawaasa tokkootti hunduu ni beeka waliif illee gala inni guddaan rakkoon inni guddaa ta'e akkamitti ijaaramna bakka kamitti ijaaramna kan jedhuyyuu hiikkachuu dadhabne jechaadha. Wal mormine irraa akka koreen hawaasa keessaa filamee sinumti filtan jechaadha hundi keessan sumtirtanii hawaasti koree filatee koreeleen kun waan kana raawwachiisuudhaaf wal marii dheeraa bakka adda addaatti gochaa turre mana namaattis manas kireeffannee jechaadha. Koreeleen kun wal mormaa turte wal mormitee illee iddoo ishiin irratti walii taatee jira iddoo ishiin irratti wal dadhabdee jira qabxii irratti wal dadhabde kana ammoo gara uummataatti akka deebi'u hawaasti akka murteessu gochuudhaaf yaallee turre jechaadha. Keessumattuu akkaataatti ijaaramnu ijaarsi keenya hawaasa akka boltaniitti ijaaramna moo akka waliigala Manchester Oromoo boltanii ala jirtullee dabalatee itti ijaaramuu qabdi kan jedhullee dubbisa guddaa ture inni guddaan achitti wal danqinee ture akka koreetti waan kana irratti illee sagalee irratti sagalee harka baafnee yookaan murteessuu yaallee ture. Koreenis murtaa'ee ture harka 4-5 yaadni inni guddaan akka boltanitti ni ijaaramna kaawunsila kana jala jirra akka kaawunsila kana jala jirrutti bakka boltanitti ijaaramna kan jedhu garee tokko ture lakki namni keenya alatti nurraa hafeellee kaalaallee dabalannee ijaaramna kan jedhus koree keessaa yaadni akkasiin ture yaaduma kana koreen murteessitee irratti sagalee 4-5 murteessitee yoo inni raafachuu barbaade mana gaafa itti gaafa sana
akka boltanitti ijaaramna kan jedhu namni 5 harka baasee namni 4 immoo akka waliigala Manchesteritti ijaaramna Great Manchesteritti kan jedhu ture. Isumayyuu murtii uummataa naa murtaa'u jennee uummatatti as deebifne jechaadha. Uummanni numa gubbaarratti akkuma yaadattani akka boltanii akkuma boltanitti ijaaramna kan jedhu murtaa'e jechaadha. Obboleeyyan keenya gaa warri waliin yeroo dheeraa waliin deemaa turre achirratti nurraa hafanii jechaadha. Maaliif yaadni kun tarii liqinfamuu fi dhiisuu ni mala. Ilaalcha isaaniif ni kabajnaa shuma rakkoo hin qabu. Achirratti addaadhaafnee haqi tokko akka boltanitti ijaaramna kan jedhu of fuuldura itti fuufnee jechaadha. Itti fuufnee haalota teessuma godhannee yeroo akka boltanitti ijaaramuu irratti waliif galleen booda koree filachiiftuu agartee koree haga filannoon godhamutti koreen filachiiftuu akka filamu namoonni murtaawwanni keessaa bahanii haala kan akka mijeessan godhame. Haalli kun ni mijaa'ee kanumaan gaafa guyyaa 20 lafa kala jaarfaffaa keessa 2004 keessa filannoo waliigalaa godhame jechaadha. Jechaan hawaasa Oromoo maqaa jechaan miseensota akka boltanitti ijaaraman edda galmeeffannee adda baafneen booda miseensa keenya kana affeerree akka filannoo godhamu goone guyyaa kana gaafa 20 bara 2014 keessa filannoo waliigalaa godhame. Koreen amma maqaan kun sin fuulduratti dhaame kun gaafa sana filamtee hojii irratti bobbaate jechaadha. Egaa koreen kun edda hojii kana irratti bobbaate wantoota adda addaa dhugaa dubbachuudhaaf akkuma dubbatame nuti ijoollee daareef lafaa kaana waan kana akka itti godhuudhaaf dalagaaleen tuffatamne illee gochaa turte jechaadha. Fakkeenyaaf heeraa fi seera koominiitii kanaa tumuun yeroo guddaa fudhate jechaadha. Sunis godhameera. Achirraa kan gadafe ammallee akkaawuntii haaraa hawaasaa banuunis nu ture. Maaliif egaa akka haaraatti edda ijaaramne akkaawuntii haaraa barbaada. Hawaasti sunis ni godhame. CBC'tti ni galmeeffame beekummaa ni arganne jecha sartifikeetiin nuu kenname kunis ittuma dalagamaa ture. Haga danda'ametti edda seeraanii ofiisa kana waajjira kana bannees ta'ee sana dura otoo hin baniin illee dura hawaasa keenya waan adda addaa rakkoolee adda addaadhaan tajaajilamuudhaaf rakkoolee adda addaadhaaf nu bira dhufu haga dandeettii keenya asuma waajjira keessas ta'ee bakka isaanii dhimma itti qaban jala deemuudhaan namoota adda addaa gargaaraa turre jechaadha humna keenyatti. Waan abdiilee tokko hawaasa keenya jidduutti yeroo uumaman illee otoo dabarsinee gartee halagaa biraan hin ga'iini akka koominiitiitti akkuma hawaasa keenyaatti asuma of keessatti hiikkachuudhaaf falatti gochuudhaaf illee baay'ee maali tajaajilanti gochuu turre socho'aa jirra sochoon irra jechaadha kanarratti. Kanaaf xumura gubbaarratti bu'aa ba'iileen waggaa tokkoof keessa godhamaa ture kun deemaa ture kun dhugaa dubbachuudhaaf otoo qabeenya hawaasa keenyaa yaada hawaasni keenya nu gumaachu hin jiraanne wanti kun dhugaa ta'ee gara dhugaatti ni qaba jechuun kijiba ture jechaadha. Tattaaffii walirraa hin cinne haamlee sin walirraa hin cinne nu gootanii qabeenya sin walirraa hin cinne nu gargaartanii waa hundi maallaqa malee sosso'amu asitti waa kireessanii waa keessatti dubbachuuf illee horiidha horii malee sochiin hin taatu. Kana hunda siniin jechaadha. Lafee dugdaa keenya turre jechaadha hawaasni keenya bakka kana hunda ga'uudha. Kanaaf dhugaa guddoo sinitti boonna gammachuu guddaallee itti qabna. Xumurarratti irra deebi'ee waan jechuu barbaade baga guyyaa kana guyyaa kabajamaa guyyaa firii dadhabbii keessa waggaa tokkoo kana dhandhamuudhaan rabbi isin ga'ee siniin jedha. Kanaa walitti qabatee
yoo harka wal qabanne akka Oromootti akka saba tokkootti akka hawaasa tokkootti yoo harka wal qabanne laga nuti ce'uu hin dandeenye hin jiru jechaadha. Waan na dhageeffattaniif guddoo sin galatoomfadhaa naaf jiraadhaaf hin jiru.